sodaattan viidiyoo kiyya kana biran darbina. Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo kiyya kana biran darbina. Obboleettiin kiyya kun Saudi Arabiyaa Xaayifiin keessatti abbaaf ilmoodhaan gudeedamaa jirti. Rabbii keessan yoo sodaattan sheernaa godhaa. Ijoolleen Xaayif jirtan sa'aatii kana dubbisaa. Lookeeshiniin jira, bilbillisii jira. Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo hedduu nama gaddisiisa. Ay lammii keenya hubanne waan goonudha. Akkuma viidiyoo amma dhagahaa jirtan irratti obboleettii keenya tokko akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Erga biyya Saudi Arabiyaa dhuftee mucayyoon kuni dararaa hedduutu irraan gahaa jiraama. Dararaan kunis immoo dararaa gudeeddati jechuudha. Gudeeddaa nama tokko osoo hin taane iyyuu nama lamaanii jechuudha. Abbaa fi ilmaan na gudeedaa jiru. Maaloo Oromoo kiyya na dhaqqabaayi jetti. Obboleettii keenya haati lookeeshiin illee ergattee jirti. Lookeeshiin isheetis Xaayifiidha kashiin kan jirtu jedhamee jira. Adaraa keessan namni achi jirtan mucayyoo kana keessan dubbistanii baasuu dandeessanii jechuudha. Ilmi nuti kan dhufneef gudeedamuu fi muti, ajjeefamuu fi muti, nyaata dhabuu fi muti, dararamuu fi muti. Kan dhufneef hojiidha. Bakka yoo hojiin nu hin taane biyyatti nu deebisuudha malee wanta asitti dhirsaa abbaa fi ilmi nurratti darbanii nu gudeedan hin jiru jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Galata waaqayyoo nuti nagaa qabna. Nuti maal taane jettanii dhugaa waaqayyoo isin jedha obboloota koo. Akkasuma warra chaanaala kiyya afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis immoo galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Egaa ka obboloota koo akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessan sagalee obboleettii keenyaa dhageessanii mucayyoo suuraa irratti argatan tuni maaloo na dhaqqabaa Oromoo kiyyetti. Dhugaa hedduu nama gaddisiisa ba'e wanti ijoolleen keenya keessa jirtu waanuma qoosaa wayii isinitti fakkaata. Gaafa ushi akkasitti ilaalan waanuma qoosaa isinitti fakkaata. Waanuma bakka waanuma jibbiinsa Saudii waan namoota tokko tokko akkasitti yaaddan. Jibbiinsa Saudii keessa qabdanii jedhanii akkasitti yaaddan. Jibbiinsa Saudii eenyutu qabaa? Saudiin biyya of dandeessee biyya hundumtu kan jibbee muti hammattee kan teechu malee garuu wanti ijoollee keenya keessa as keessatti ta'aa jirutu falmachaa jirra malee nuti biyya jibbineefti miti. Biyya manti jibbitu hin jiru. Biyyi hunduyyuu nus qixxeedha. Kanaaf wanta as keessatti hojjetamaa jiruu fi Saudiin akka nurraa cufamu jenneen malee biyya jibbineeti miti jechuudha walumaa galatti. Kanaaf obboleewwan keenya kaa mee sagalee ta'aa fi obboleettii keenya keessattuu ijoolleen Xaayif jirtan adaraa keessanii mucayyoo kana da'uu dandeessanii lookeeshiitii illee obboleettiin kun lookeeshiin illee na bira jira jettee jirti. Adaraa keessan baasaa adaraa keessan jechuudha. Dhugaa waaqayyoo hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif nuti kan baanee fi hojjechuudhaaf malee wanta akkanaa kana yookiin sagaagalummaa dhiira wajjin ta'uu waan adda addaa dhiira wajjin ta'uu fi miti jechuudha. Hojjennee maatii keenya jijjiirree ofii keenyaas of jijjiiruuf malee waan sagaagalummaadhaaf baanee miti. Waan ajjeefamuuf baanee fi miti. Waan tumamuuf baanee fi miti. Doorsifamuu fi miti. Bineensota garaagaraatiin doorsifamuuf miti. Kan biyyaa baanee fi jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu adaraa keessan obboloota koo yoo manni isiniin taane dafaatii ijoollee as keessaa beektan irratti lookeeshinii ergadhaa yookiin lookeeshinii isin jalaa yaannoo jechuu danda'u waan ta'eef yookiin silkii isin harkaa fuudhuu danda'u waan ta'eef. Kanaaf obboleettii keenya kana kaa adaraa keessa namni baasuu dandeessan baasaa obboleettii keenya kanaachi jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Akkasitti sima jiraata. Akkanatti sirratti taphachaa. Akkuma obboleessi keenya jedhe tokko kaleessa maal jedhe shamarran keenyaa jedhe shamarran keenya nutu kabajaa dhabee fi biyyarraa yaase biyya ormaatti illee dararaa jira. Biyya keessatti illee nutu kabajaa dhabee fi odoo biyya keessatti kabajaa qabaattee dubartii har'a biyya ormaa deemtee siqaayii hedduu agartu. Nuti dhiira kanatu deemee hojjetee dubartii jiraachisaa akka biyyoota biraatitti jedhee hedduu takka nu gadde jechuudha obboleessi keenya kun. Inna osoo akkas ta'e dhugaadha kaa waanuma biyya keenya keessatti illee dubartiin akkaataatti gudeedamtu hin beektanii miti. Sanumarraa fudhatee uummanni kun illee akkasuma godhaa jiran nutti fakkaata. Dhugaa gisee tokko yoo laalee jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan hundi keessaniyyuu immoo akkuma viidiyoota agartanii sagalee waliif ta'a. Waliin dheeffadha. Ati yoo mana gaarii jiraatte obboleettiin koo mana gaarii hin jirtu. Ani yoo mana gaarii jiraadhe obboleewwan kiyya mana gaarii hin jiran. Obboleewwan kiyya ani yoo nyaadhee quufee bulee isaan haga buubuun. Ani yoo dhugee bulee isaan haga buubuun. Ana wanatti tolee akkanatti viidiyoo waraabu kana isaan beesil kumaa qabachuun baay'eetti dhaphata.
siqaayii meeqarra jiru xixiqqii meeqarra jiru har'a duuna boruu duuna jecha hirriba dhabaa siqaayii meeqa boo'icha halkan boo'icha guyyaan boo'icha galgadi boo'icha namni boo'icha dhugaa waaqayyo ijoolleen keenya be waaqayyo namni nama argu nama cinqame sanii fi nama rakkina keessa jiru qofatu ofii arga malee fi waaqayyo tokkicha si arga malee namni si argu abada waan akkasiif hin beeku jechuudha. Har'a ijoolleen kuni nama arguuf nama lallabuuf dhabde jechuudha. Dhugaa rabbii nama lallabuuf dhabde nama sagalee ta'uuf dhabde nama dubbatuuf dhabnee bara. Kan kana hunda nu goossaa yeroo eenyudha beektanii? Biiroo asiiti. Imbaasii Saawudii yookiin immoo biiroo Saawudii keessatti hojjetu. Warroota daldaltoota fiin jedhanii raawwatanii ijoollee keenya birrii irraa quncisanii biyyatti asittis immoo dhufanii madaamatti gurguratanii madaama irratti taphatu yookiin immoo nama warroonni dhiiraa irratti taphatu jechuudha. Gaafa ijoolleen keenya asii itti bilbilatan rakkina keessa ga'anii itti bilbilatanii tumanii yookiin immoo yoo achis biiroos geessite madaamin tumanii madaamuma duuba deebisu jechuudha. Laal wanni biraa wanna namni keenya namarratti kanaaf akkaataa nu tuman arganii akkaataa warri biiroo nu godhan arganii warri mandaamin illee nu gooti jechuudha. Sababa kanaaf ishee isaa illee nutti dheekkamu. Sababa kanaaf nu tumu malee waan biraaf himati. Osoo akka mootummoota biraa ta'ee akka seera biraa ta'ee kaddaama takkittiin akkana jedhamee wal ilaallama. Dhugaa waaqaa isin jedha kan isaanii bee damoosni nu olii seeraan eeggama mootummaa isaanii sodaatu mootummaa isaanii dhiisu fakkeenya fudhachuu dandeessan micayyoon yeroo darbe Kuweetiisa fudhachuu dandeessan. Micayyoo san akka waan mootummaan biyya alaatii galuutti ishii simatan jechuudha. Lubbuu isaa ishii baafatan kan lubbuu jarri ajjeesuuf ka'e jalaa baafatan jechuudha. Agartanii dhugaa waaqaa jechuudha. Mootummaa jechuun mootummaa akkasiiti. Lammiin kafana waliif kafana kan jedhan lammiiwwan akkasiiti. Kan keenya kan garaa malee lammii garaa garuma kana bichaa achi dhiibuudhaaf agartee afoota achi dhiibbattee deemuudhaaf malee harama saba takkaa namni takka sabaaf qabsaa sabaaf akkas ta'a sabaaf dubbata lammiif dubbatan jedhina. Namni keenya namni lammii dubbatu hin jiru. Biyyi keenya Itoophiyaan kun lammiidhaan dubbattu. Hundi ishii kan garaa bichaa guuttattee achi dhiibdee akka jiraniichi ulfaa deemtu qofa malee garaa ishii guuttattee kan lammiidhaaf yaadu tokko hin jiru jechuudha. Osoo har'a lammii ofiitti yaadanii gaafa isaan asii itti biirootti bilbilatanii maaloo rakkina kanaa keessa jira jedhan bilbila nuti bilbiliin ufajjees den achuma taa'e maal si agoon barbaadde yani irratti hin baacanii jechuudha. Silaa seeran kan qabanii haga guyyaa gisee sadii cayyaranii fi yoo amala ishiin kan qabaatu ta'e immoo biyya buusan malee wanti biyya kana keessatti dararamu silaa osoo marga qabaannee akka mootummoota biraatti biyya biraatti silaa nuti har'a kanatti hin garafamnu har'a akkaatti hin gudeedamnu har'a akkaatti hin cafaccafamnu har'a akkaatti hin qalamnu jechuudha akka wariitti. Kanaaf obboleewwan kiyya adaraa keessa sagalee walii ta'a adaraa keessa sagalee walii ta'a adaraa keessa wal biraan darbinaa. Nutis boru waan taanu hin beeknu anis boru waan ta'u hin beeku asis boru waan taatu hin beeknu hundi keenya mana namaa jirra waan ta'eef. Kanaaf hedduu takka na gaddisiisee obboleettii keenya waaqayyo harka diinaa keessaa si haa baasu hedduu namatti dhagahama abbaa fi dhirsi abbaa fi ilmi yoo sarratanii irratti taphatan hedduu nama gaddisiisa. Bara akkamii akka keessa jirus na ajaa'iba. Gubanni waanuma dubbannu wallaalu waan dubbadhu sin harkaa baran zigzig gaawaa kan harkaa baran waan numan dubbadhu jechuudha. Bakka ijoollee kanaa yoo buusee fulaalu baay'ee tokko dhibbadha jechuudha. Waaqayyo